Fuulduratti barreessuun ol isaan miti. Ka isaallee ka hundaatu viidiyoo ilma Oromooti gaafa jedhe wal bira qabe. Gandummaa hin beeknu an ilma Oromoo jedhee kan milini kiyyoo osoo inni Oromoo deebi'ee promotion hin godhaaf kun normaal. Dhageettanii maal natti ajamta? Gobas. Ka wal nuffisiisaa rumaali amma kana. Kan gindiritti kan Wallaggatti kan Shawatti kan maalitti sabni keenya namni keenya dhumaa jiru lafarraa xuruugamaa jiru nu ima laalaniitimi sababiin ka'eennu sababiin nu bar sababiin maali sababiin nu wal nyaatudha osoo nuti tokko taane osoo kama jirutti jabeeffannee yookaan tokko taane wanni akkanaa kun hin dhufu dhageessanii Woroonni karaa hinaafaan isin gara garshitu mataa isin gaggalabattu amma ana sababa kanaan na argattaniiti am Fatii Felixidha naante in lafaina yaan antem kas yoo ana akka na agartan yoo TikTok kanarra na beektan kitaaba barreessitee waa wahii wana kennatti wama ati jette san siifin godhan promotion haga ilma Oromoo jedhamtetti jecha dhageesse ati kaatee ergatii argattee yookaan wayii godhattee waan kanarratti akkana naa godhan ilma Oromooti gaafa naan jette haga Oromoo taatetti haga wanni Oromoo fayyadu as keessa jirutti si keessa jirutti si fayyada Senegali kanaafuu donkoroo mataa donkoroo tokko tokko kan mataa hin qabne intin hin jeena mucaa warra akka abbakaraa tokkicha ambamaraa manam side effection yellow moment akka oo bitte oo diste an jawarini kitaaba sa isini gurgureef jawarin kitaaba sa jedheef abiyin kitaaba sa gurgureef yookaan ustaz Sufyaan kitaaba sa gurgureef ustaz Raayyaa kitaaba sa gurgureef waan nati bitatu sun gadalii haaseen dhageesse Oromoo waan ta'eef hunda isaanii already waan nabira argamu waan Oromoo maqaa dhahatu maqaa dhahee isiniin geessisaa jecha dhumate afaan Oromooti dhageessanii waan kitaaba Jawaar gurgureef yoo ijoolleen Jawaariin hin daggafne na dhiqqeessitan na harrabsitan ta'e mataan isin gaggaragara yoo waan an kitaaba Abiyyi ol kaaseef ijoolleen Jawaariin deeggartan ana dhiqqeessitan ta'e mataan gaggaragartan yoo an kitaaba ustaaz Raayyaa yookaan ustaaz Sufyaan gurguru gara gandummaa Jimmaa ijoolleen Shawaa yookaan maaliin waan biraa yaaddan ta'e mataan gaggaragartan dhageettanii all wanta mataa kana wal dabarsuun qaban tokko hunda akka dhuunfaatti garuu jaalalli isaanii qabu garagara Jawaariin ni jaaladha Jawaariin Abiyyiin caalchisee ni jaaladha Jawaariin Abiyyiin itti aansee ni jaaladha siigale akkasuma hundumaa darajaan ani kennuuf darajaa dhuunfaa kiyyaati kan keessa bu'u kana waan ta'eef ayimroo diriqishuu tan of keessaa balleessa smartii ta'a okay biyya wajjin na akka kanaan gallee bakka kana miyooni tashoma ijoolleen flexible yoo kataatan ka yaada negatiivaa osoo hin taane yaada poozitiivaa qabdan ifa baadu badda waan sodaatina ilma namaatiif hin jiraattanii konfidensii keessanii wali singal chamee parsantii takka qaba charging kiyya caaltu bahareen qofti kottame bahareen qofti leerochuu leelaa gize Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nagaadha akkam? Nagaa kooti alhamdulillah akkam fayyuma? Baroodha? Eeyyati. Jimmiti immoo maali arsitti? Mooshawa moo maali? Arsi. Arsi, okay. Eeyyee ansoo didiraan naa fiduu dandeessaa? Like, Nando, conversato, Cori.
Suudii warri jirtanii maal taatanii nagumaa misin? Indi warri Bahareen qofti kottaa sa'aatiin dalagaa sa'aatii warra Bahareeniiti. Seenaan biqiltuu boontumaa. Aduh badu. What? Aduh badu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nagaa jirtu akkam? Ayyaana. Kana ofa Fuad. Fuad. Dhagaan jira dhagaan. Aloo dhagaan jira. Nullee dhagaa jira. Jirtu akkam nagaa? Nagaa fayyaa. Jira alhamdulillah. Boleh gerak. Eshi. Continue. Good. Ya. Good. What? Wai dhagaan jira bibi. Kata tinggi Pak. Maal dhagaan jiru waan fiyat. Salam alaikum. Dhagaan jirtan moo? Dhagaan jirtanii dhagaan jiru. Interviin godhaara machuumin. Dhagaa jirra jedhaara dhagaan jirtanii dhagaa jirra. Shulfi. Hindi Saamu. Waya. Ada ilmaanii. Nagaa jira. Dhagaa jirtaat. Dhagaa jirtamu dhagaan jirtu waan nu jennu. Nagaa jira. Maal si ajajaa? Keessaan si barreessa waan barbaadu. Ano? Abiyaan galaasarin asumarraan. An follow nagos. Salam alaikum fadhaafoo odoon follow godhaan inaante ijoolleen barbaaddan waan akkasii. Follow haadha qabeenyaa Bahareeni. Hin dhaga'amaa ijoollee. Follow godhaani namni barbaaddan follow godhaa. Amallatu namni barbaaddan follow godhaa. Gara mamallatan. Good koona. Hin galleef ijoollee osoo amallata isiisan yar naante. Nagalti Rio qaaqa dhiisaati. Leila Bahareen ijoollee Bahareen dhugumaanuu isiidha abdii ran samina kanaa jennaa mistiraan isinii himaadha namni baay'een as jala taa'ee follow godhuu fi ija bobaasaa warroonni keessii san hin beekne kennu asumaan beekaa isiidha. Nem haadha qabeenyaa maalii mitiitti na bukoo dukee taamii otakka ofirran dhaabatin. Adinaan Muhammad Bahareen is love warra Bahareen kami qabdi. Raaba ijoolleen dhiiraa eessaa yaate addana jala maal gootan inaante asi deemaa qe'ee tasaasaftanii dhuftanii. Kirim Zafran hin dhufu. Rio. Salam alaikum. Waalaikumsalam. Kam naga Fayyaadha naguma. jirtan? Jirta. Nagalchika. Maal barbaadda Rio? Gashti. Ani was gaafachuu dhufe meeshaan kiyya sibira badee garuu ji'a sagale.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. والله زمانة دي سيء. السلام عليكم ورحمة الله. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anti dia sagallitan yang nur kemarin dulu. jechuun ani yeroo sun Dubaayin jira uffata daa'imaatii fi kiyyallee ajajadhee silkii sanattuun narraa fudhattee yoo Dirgi anak yuk injirtu gisee sanitti dirqama 400 sii dabarse birriilleen arganne uffatalleen arganne Kana of. silkii ammoo hattuun narraa fudhate adaamatti. Rafurat ya anak tu rafurat. Angkat si gol melik. Garuu baatis sagal. Mal logo deh hatun furat tekara silki mal tore. Kakababi hatu. Daafi ama birriin agachi uffatallee dhabee sila. Kana of. Not. Asbai kan. Ishara iskan si gol male woni debu takkan jiru. Ko asbai. Ishara iskan si gol male woni debu takkan jiru. Asbai got. Asbai. Video asbai. Wallahi naan loltatti nagasi bilo man cakacakin meeshaan dhufaa maali naan jettaan dhugaadha garuu birrii dirhama 400 fi waan badu garuu Mal duu garaana nyaata ka uffata daa'imaattu garaana nyaata guyyarrallee. Mal ajajjee turte. Namoonni bitatti reeti bilbila haga ji'a sagalii irraan Qoosaa miti wallahi jechuun ol faata. Haga ji'a sagalii irraan agarre reeta ku moo samoonuma sii bitan bilbila. Odoo si kadhadhu Dubaay irraallee ka'ee gale. Amma eessa jirti? Boru dhufa iftaan dhufa ebaluun gaafa Itti jaamuun maal Itoophiyaa ta'a? jira anan. Itoophiyaa eessa jirta? Biyya kam jirta? Arsii asalla. Maal ture uffanni kee maal ture? Ganama nyaatee iyyuu yaadadha. Ganaati. Abdii kana fa'aa jiru. Salaam alaikum. Nagalchuuf ittuma sii maddabe. Salaam alaikum. Biyya jiraa iyyuu nuti bu'u. Ayyan. Mana waan jaa sagalee ishee miidhagina maal fa'a mee amma marrajaa qabdaati? Marrajaa yoo qabaatte borgana madattee fudhatta. Ishaaraa waa wayii ragaa wayii. Bikiyya si ajaja. Uffata aadaa ka daa'ima Ji'a sagalee as jira barannu. Biyyan naa jedhamu as dura ji'a sagalee ittiin as jira ji'a sagalee. Ji'a 10ffaa keessa jira. Itoophiyaa jira jecha yeroo san. Saa? Biyya jira? Deemaa deebita ta'ee hin beeku malee. Takka deemaa wayiitu. Biyya jirta. Okay. Ka daa'imaatiif maal ture? Rakkoon qabu. Kiyyumaa fi